Nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu attam jirtu. Maaloo akka gaariitti deebisaa malee. Tokko nama lama dhaga'eemma kunoo maqaan gooftaa kana eebbifame haa ta'u. Attam jirtu. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyooti. Lafa gooftaan jiru yeroo hundumaa eebbatu jira. Ni Waaqayyo eebbaati. Ijoollee isaa eebbatti waamaa. Guddinatti waama, bifa isaatti waama. Kana baay'ee Waaqayyoon galateeffanna maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kadhata gabaabaa godhannee gara dhugaa sagalee Waaqayyootti ceena. Galanni ulfinni bara baraan Waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u. Sagaleen kee dhugaadha. Dhugaa keetiin ijoollee kee qulqulleessi jedhamee caafameera Gooftaa. Ilma keetu kadhate. Sagaleen kee inni dhugaan nu haa qulqulleessu. Sagaleen kee inni dhugaan waldaa kanaaf haa dhufu. Inni qulqulleessu inni ceesisu haa dhufu. Humni diinaa maqaa gooftaa Yesuusin kan gombifame haa ta'u. Yaanni isaa hundumtuu kan gombifame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa jiraataadhaaf jedhiiti. Ameen. Ta'a gooftaan isin haa eebbisu. Hojiin waaqeffannaa jireenya kiristinnaa keessatti maal inni kan jedhuti walii wajjin ilaalaa turre. Waaqeffannaan bifa adda addaa qaba. Waaqeffannaan definishinii adda addaa qaba. Beekaa nan hubadha. Garuu yaada Waaqayyoo keessatti iddoonni qabuti olii wajjin ilaalaa ture guyyaa sadan Friday irraa kaane yaadi Waaqayyoo akka bifa addanaa walitti qabatee gidduunsaa bal'atee dhummisaa walitti qabatu akka inni ta'e yaada Waaqayyoo waggoota baay'ee irra dabarsinee olii wajjin ilaalaa ture. Waaqayyoo jalqabatti maal godhee? Maaloo natti dubbadha. Waaqaaf lafa uume. Waaqaaf Waaqayyoo keessatti physically gargar fagaatan iyyuu malee hafuuraan gargar fagoo hin turre Waaqayyo ijoollee isaa wajjin jiraachuun fedha isaa ture. Jalqaba yaada Waaqayyootti kana ture inni. Yeroo cubbuun itti gale garuu inni physically fagoo ta'ee hafuuraanis fageenya sana qabaachaa namniif Waaqayyo gargar fagaachaa namni karaa mataa isaatirra bu'aa Waaqayyo nama barbaadaa baroonni baay'een gidduutti akka darban ilaalleerra. Kakuu haaraatti yeroo ga'u Waaqayyo fannootiin yaada kana lamaan olitti sassaabuudhaaf hojii hojjetee isa booddee waldaatiif humna yaada Waaqaa lafa irratti gadi buusu waldaatiif akka kennameti olii wajjin ilaalaa ture. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waldaan humni ishee kanadha. Yoo humna Waaqaa baafachuu hin dandeenye Waaqayyo akkasumatti nu eebbisa jedhanii taa'uun saba keenya gidduutti waan argame guddaa akka inni ta'e beekamaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Wangeela bara baay'eetiif gama keenya ga'eera jennee ammayyuu garuu bifa nu agarsiifnu waldaa keessaa ala mootummaa Waaqayyoo keessatti humna waa tochoosu amanaarra akka hin jirre waldaarra akka hin jirre naannoo keenya dhiibbaa gochuun akka hin jirre dhugaa alatti arginu dhugaa keessatti arginu. Sababni isaa humna isaa waaqeffannaatiin gadi buusu kana waldaan ingeejii gochuun waan dadhabdeef keessa galuu waan dadhabdeef akka ta'e sagalee Waaqayyoo karaa adda addaa nutti dubbata. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf eega fannootiin araara buuseetii booddee humna inni waldaa keessa kaa'e tokko bifa waldaa humna Waaqaa keessaati waciitiin Waaqa irratti ol qabamee jiru akka inni eebba dhangalaasuuf kan godhu Waaqa irratti waan hojjetamu lafa irrattis hojjetamuun akka sarra jiru sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Ameen. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maalin isiniin jedhee inni Waaqa keessatti hojjetamu eessattis lafa irrattis yoo hojjetamedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalaa bartoota tajaajilattan isin baasa jedhee waame miti. Akka jedhe qurxummii qabduun si godhaa jedhe. Okay? Profeshiniin kee maalinni nama olitti naa qabuun si godhaadha. Yoo akkas jedhamtanii waamamtan maali hawwiin keessan? Buleettiin kun amma dubbatteetti teoloojii dhaqanii seminaarii dhaqee namni baruudha. Miti karichi kana. Roongii dhadheen jedhamiti. Karichi kanadha dhuguma kana gabuutattiin jedhe. Yeroo dhufan garuu kan baay'ee isin dinqisiisu Yesuus jireenya kadhannaa isaatii arganii lallaba nu barsiisi hin jenne. Hin jenne isaan akkatti namoota wajjin social life nu barsiis relationally nama wajjin akkatti qurxummii qabnu nu barsiis hin jenne. Yeruma gabaabaa wajjin eega turanii booddee maal jedhan? Akkatti kadhannu nu barsiisedhan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ingatti kaleessa isinitti dubbadheera. Adaraa maala waanan dubbadhu kan mataa keessan irra akkasin jalaan darbin hin barbaadu. Tuffiitiin hin dubbadha miti. Iddoo si yaada irra hin kaanne ta'uu danda'an nan dubbadhu. Garuu Waaqayyootu dubbachaa jira.
kaleessa isinitti dubbadhe dubartiin Samaariyaa Yesuus Kiristoosin raajii ta'uu kee argeera bareera eegeettee booddee dhibee koo natti hin jenne rakkina mana kootii naaf fayyisi hin jenne waa'ee waaqeffannaa na barsiiseetti. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waan jalqabaa jalqabuma Waaqayyo keessatti. Waan jalqabaa jalqabuma duraan dursaa maal godhaa? Mootummaa Waaqayyo barbaada kun hundumtuu hin dabalama. Waan jalqabaa jalqabuma Waaqayyo keessatti. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf bartoonni gara isaa dhufanii maal jedhan maal nu barsiisi? Isin hin dhageenye maaloo na gargaara haqa. Otu sagalee rakkachuu ta'e anatu rakkata ittiin ture na gargaara. Kadhannaa maal nu godheedhan nu barsiisiidhan. Dubbiin noossaa achi akka jirtu baran. Maal jedhe gooftaan? Yaa abbaa keenya eessa kan jirtu? Achi la yaadanni kaa'u laala. Achi kan jirtu jedhaa. Isa eega galateeffattanii booddee maal jedhaa? Akkuma achirra jiraattee wanti hundumtuu achitti raawwatu eessatti? Haalleluuyaa! Eessatti haa ta'u? Jedhaati kadhadhaa. This is your assignment. Lubbuu yeroo qabdu assignmentiin kee bishaan keessa lafatti fiduu miti. Dukkana keessa ifatti fiduu miti. Eega fiddee waa gadi buusuu kan danda'u. Haqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Statistiksii maa yaadattu kiristinnaan yeroo jalqaba biyya keenya galee bishaan facaasaniitu namma amma kana birachi bishaan itti faca'e hundumtuu kiristiyaanaa jedhan. Eessa atoo jireenyuma kaleessaati maqaan koo kalees jireenyi koo kalees yaanni koo kalees maqaan haa geeddarteef hin geeddaramu ani Yesuus inni bara baraan gooftaadha inni geeddaru Waaqarraa humna waa gadi buusuu nama barsiisaa jedhe gooftaan. Okay, reformation lafaa faranjoonni iyyuu dhufanii development adda addaa biyya fidanii lafa nuu fayyisanii gooftaan isaan eebbisu. Garuu Waaqarraa kan gadi buuse eenyu jira? Hin jiru. Hin jiru. Humni kanaa waldaaf hin kennamne. Yesuus akkas jedhe waan gaarii gaafattan kadhata barbaaddu jedhe yaa jalqaba yaada keessan waan achi jiru akka jirutti lafatti akka inni gadi bu'ee namarra yaabbatu. Kadhannaan ganamaa galgalaa isaa haa ta'u. Amman keenyatu kadhata maali akkasumatti kadhatee yeroo cufnu churchiitti isuma kadhannaa. Amman keessan taawwitanii beektume inni gubbaasa dhufettanii. Akki barara ameen. Hin kaane baanee gallaa. Yesuus Kiristoos garuu kadhannaa akkasitti kadhatamu miti inni barsiise. Mataa isaanii tajaajila isaanii jireenya burqaa waciitii Waaqarraa gadi harkisuu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Maqaan gooftaa haa eebbifamu. Looxii Waaqayyo adaraalaa dinqii dhaggeeffadhaa. Looxii Waaqayyo lafa balleessuudhaaf yeroo gadi bu'e ergamoonni dhufanii Looxiin manaa bahi jennaan Loox maal godha ture? Hin qaqqabata ture. Itti bare biyyatti itti bare mi'eeffateetu hin bahu ennaan ergamaa Waaqayyo maal godhanidha? Harka isaa qabanii harka haadha manaa qabanii bayeedhan maaliif? Amma tibaatutti hojii koo hojjechuu. Haleluuyaa! Ammati magaalaa kana keessa jirtutti magaalaa balleessuu hin danda'an. Ati nama jabaa waan taateef ija Waaqayyoo keessa nama jirtu waan taateef hojii assignmentii kootii hojjechuu hin danda'u. Ati maal godhi? Bayi! Bayi! Haleluuyaa! Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maaliif humna waa harkisuu waan qabduuf. Si fedhee magaalaan akka oolu beektaa? Beektaa si fedhee churchiin akka oolu? Beektaa si fedhee tajaajilli akka oolu? Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namuma salphaa jedhanii asii gadi waan si qabaniif mataa keetti kun galeera. Ati garuu ergaan diinaa kan dhaabatu maaliif? Ijoollee Waaqayyoo waan jiraniif. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maaliif? Waaqaaf lafa kan connectii godhee jiru. Durime amman keessan akka yaadattan hin beeku ammas yaada memorii baay'een qabaayyuun isinitti hima. Yaadattu yeroo bokkaanii bakakkaan akka biyya irratti hin buunetti maal godhu? Iddoo ol ka'aa sana barbaadaniitu boombaa baay'ee ol ka'aa dhaabu gaararra. Namoonni yaadattan jirtu akka bakakkaan neutralize godha.
bakka kan mandara rukutu mannaa fiixee sibiilaa rukuteetu keessa gadi bu'a. Maal inni isaan yaadaa jiran waa barbaade kondaaktarii kan barbaadu waan ta'eef kondaaktarii nama argatee jireenya argachuu isaa mannaati namaa ol kan ta'e waan sana neutralize kan godhu gaagaga dhaabama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a Waaqayyo waa hojjechuudhaaf yoo barbaade warra akka kanaa neutralize godhan jiraachuutu jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kuni wangeela na dhagaye. Kanaaf inni churchiin duutu humna ishee keessa jiru waan wallaalcheef namoonni maalitti akka waamamanii jiran waan wallaalleef amma gaa gooftaan akka jedhe waaqeffannaanii an waaqa keessatti waan hojjetamu lafa irratti kanan ittiin hojjedhudha. Yeroo utaalaa turte eessa akka utaalaa turte beektaa amma yeroo waaqeffachaa ture exact presence Waaqayyoo keessatti utaalchoon ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqeffannaan adda obboloota ko. Kanaaf namoonni kaleessa galgala dubbadheera seera waaqeffannaa dubbadheera tarii wagga guyyaa dhumaa dhuftan hin beekum attamitti akka isin gargaaru. Waaqeffannaan dhugaan garuu seera keessaa kan dhufudha. Jireenyi keenya cabuu keessaan kan dhufudha. Haga garuu kanan dubbachuudhaaf barbaadu adaraana dhagaa. Waaqeffannaan yeroo inni waaqaaf lafa olitti buusu naannoon tokko maaliin beekamuu jalqaba. What are the signs? Waldaan yeroo Waaqayyo ishee gidduu jiru waaqniif lafti isheetiif olitti dhufu maa inni malkinni ishee namoonni jireenya attamii jiraatu kan jedhu tuqaa yartuu duwwaan sagalee Waaqayyo keessaa walii wajjin akka ilaallu barbaada. Isa ilaalla. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tokkoffaa irratti wanti ta'u Waaqatu iddoo bultii isaatii nama gidduu godhata. Salphaata kun karaa lama Waaqayyo inni kana godhu. Isini mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka taatan hin beektanii individually kiristiyaanni iddoo Waaqayyo buufatu akka inni ta'e beekamaadha. Amma garuu Waaqayyo kan inni barbaadu individually otoo hin ta'in collectively namni Kiristoos yeroo ol argu Waaqayyo iddoo bultii isaatii godhachuu barbaada achi. Ameen. Amman keessantu gammada kanatti mi ameen naa jedhame. Waa'ee eebba foonii miti nan lallabu. Nama rongii waamtan isa barbaaddan taanaan anamma Waaqayyoof nama dubbatudha yeroo nas dhaabadhu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mirga Waaqayyoo nama dubbatudha yeroo nas dhaabadhu. Waaqayyo sirraa kan inni barbaadu yeroo naa geessan walgayiin keessatti gadi bu'u. Walgayiin keessa deddeebi'uu danda'u kireetii naa godhaadha Waaqayyo kan inni barbaadu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedha? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 3 iddoon bultii Waaqayyoo eessaa? Namoota gidduudha. Namoota gidduudha. Hawwiin Waaqayyoo kanadha obboloota. Nutti hin fakkaatu. Dhuguma Waaqayyoon isinitti himaa nutti hin fakkaatu. Hawwiin Waaqayyoo ijoollee isaa gidduu taa'udha. Hawwiin Waaqayyoo teessoo gubbaa achi iddoo wanti tokko xuraa'ummaan hin jirren taa'a. Isa miti hawwiinsaa. Hawwiinsaa ijoollee isaa gidduu deddeebi'udha. Waaqaaf galanna ta'u. Isa kana inni namni akka inni isaa kireetii godhu barbaadu Waaqayyo. Waaqeffannaan karaa Waaqayyoo irra deemee gara waldaa dhufudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi sagadu, jireenyi Waaqayyoof gadi jechuu, jireenyi Waaqayyoof kenname karaa Waaqayyoo irra adeemudha. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? You inhabit the praise of your people jedha. Hiika afaan Oromoo hin jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf. You inhabit jechuun hin jiraata. Waaqeffannaa ijoollee keetii keessa jirta. Karaan itti Waaqayyo adeemu highwayin Waaqayyotti iddoo tokko dhaqu waaqeffannaadha. Isiniif haa godhu Waaqayyo. Isiniif haa godhu Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Dhuguma Waaqayyoon isiniin jedha. Yeroo Zakkaariyaas aarsaa aarsee galanni ol baanaan eenyu dhufe? Ergamaan Waaqayyoo dhufe. Aarsaan galataa yeroo ol ba'u ergaan Waaqayyoo hin dhufa. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Praise, worship. Yeroo inni Waaqayyoo ol aarsu Waaqayyoo isarra deemee gadi bu'a. Iddoo sana keessa jiraata Waaqayyo. Yeroo sana kadhannaan churchiin amma kadhattu hin kadhatamu. Maaloo kana nu godhuun hin jiru. Waaqayyo presensii isaatu wanta hundumaa fayyisee deema.
guyyaa hundumaa duumessaanii halkan hundumaa abiddaanii gaggeessonni koo waaqayyooni argee namni dhoowwan tamaani argee namni dhoowwan tamaani argee namni dhoowwan tamaani argee namni dhoowwan tamaani argee namni dhoowwan tamaani